abbaan barbaade du'e har'a boru gadi ba'ee du'a iftaan sagaleen yamaa fi iftaan achaan hin dagatama. Dhugaan Hacaaluu keenyattis boolla walitti hafe. Boolluma wal jira dhugaan Hacaaluutis wayii Hacaaluu wajjin awwaalame erga isheen Andu'aalam heerumtee booda yookaan abaluu sagalee ta'uu didee jettanii nama kumatina. Dhugaan intala kanaa boolla walitti hafuu qaba. Dhugaan ishii boolla waliin awwaalamuu hin qabu. Yooyyaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoonni fuula Dachoo Entertainmentii kuni Dachoo Entertainmentiidha. Dachoo Entertainmentii akkuma kanaan dura eegalee sagantaawwan barsiisoo bashannansiisoo akkasuma immoo gara fuulduraatti illee sagantoota biraa qabadhee dhufuuf gara keessan reefu kanan YouTube ko banadha asinis immoo nan qaanessinee YouTube ko subscribe gootanii watch horiilee baay'inaa gootanii turfaadhaa isin jechuun barbaada kanumatti. Ittaan sudhaan garuu wanti irraa asoo barbaadu waan baay'ee dheeraa osoo fi bal'aan turre innis dhimma qananii Adunyaatii fi dhimma artistii keenya Andu'aalam Gosaati. Egaa akkuma torbee kana wajjin argaa jirru hundi keenyayyuu nama social miidiyaatti hundi keenyayyuu social miidiyaa sirriitti fayyadamna. Wanti social miidiyaa irra deemu waan gaarii miti akkasumas ta'es waan gaarii qofa osoo hin taane waan baay'ee garaa nama nyaatu waan garaa nama roraasu waan dubbachuullee nama dha'uudha. Dhimma kana kan beeku waaqa fi isaan qofadha. Waaqa fi intala duute akkasuma immoo waaqa fi intala duute beeka dhimma kana. Suuronni baay'ee baaniiru, viidiyoowwan baay'ee baaniiru, viidiyoowwan ishiin reeba gaafa reebamtee, viidiyoon suurri gaafa ishiin reebamtee baay'ee madooftetu jiru. Suuronni baay'een baaniiru. Yoom akka ta'e, eessatti akka ta'e kana waaqayyo haa beeku. Eenyuun immoo akka ishiin reebamtes waaqayyo haa beeku. Ishii waaqayyo qofa deema ishiin garuu iddoo dhugaa deemteetti. Kanatti aansuudhaan garuu wanti jechuu barbaadu dhimmi kuni wanti nama haasa'u kuni akka ajandaatti namoota baay'ee ta'uu danda'a. Namni tokko wanti fakkaate haasa'a social media irratti wanti fakkaate haasa'a waanuma sammuu isaatti dhufe haasa'a baay'een keenya immoo waanuma namni beekamaa wayii yookaan immoo namni dhageetti qabu wayii haasa'u jalaa fuunee baay'een keenya react goonee haasofna. Amma garuu akka kanatti fakkaatutti yaana dhimmi qananii kuni suuraan ishee kun viidiyoowwan isheen kun gaafa bilbila irraa ba'u macheen bilbila irraa ba'a bilbila irraa argame yookaan recovery ta'eeti keessattuu immoo baay'een keenya amma smartphone qabanna smartphone keessa iyyuu immoo kan akka iPhone maal qabatu namoonni akkasii suurri kun yoom akka kaa'ame suura bara kamii akka ta'e suura yoomii akka ta'e location dabalateen hima iddoon kun jechuudha iddoon ishee reebamte yookaan immoo suuratti kaatu kun location hima akkasuma immoo time hima yeroo isaa hima yoom akka ta'e hima. Dhimmi kun hundi kan ta'e erga isheen Andu'aalam heerumtee booda yookaan Andu'aalam inni erga walitti mana tokkotti galuu qabanii booda taanani kuni homaayyuu dhiifatamas hin qabu homaa sirra qabaas hin qabu dhimmi kun kallattiidhaan Andu'aalam Gosaa laallataa jechuudha. Inni iyyuu reebuu baatee kallattii maaliif jennaani haadha manaa isaatii heerumteetti mana tokko hin jiraatu dhimmi kun eenyu laallata kallattiidhaan Andu'aalam Gosaa ilaallata. Garuu ammas immoo akkuma kanaan dura amma akkoo dhugaan qananiiyaan maaliif dhokataa miti yookaan immoo Andu'aalam irra qabu miti yookaan immoo qananiin duuteetti illee isheetti baduu miti. Dhimmi qananii dhimmi qananiiti dhugaan ishee boolla ol ta'uu qaba. Boolla wajjin intalli kun awwaalamuu hin qabdu. Dhugaan ishee boolla olitti hafee dhugaan ishee barbaadamuu qaba. Dhimmi Andu'aalam Gosaatis innis nuuf ija keenya namni by the way beekamtiin yakka olii miti. Beekamtiin doo godhatanii yookaan immoo maal sana tasuma. Eenyu fakkeenya godhannee deemaa jirra nuti nama baay'ee jaalannu dhabneerra nama Haacaaluu dhabeedha nuti. Uummanni kun uummata Haacaaluu dhabeedha. Nuti nama kanaan booda dhufu nama akka artistii Haacaaluu nuuf ta'uu barbaadna malee Haacaaluun immoo artistii qofa miti. Haacaaluu namaas akka isaan argannu garuu amma danda'amaa ta'e namni nu barbaadnu iyyuu nama akka Haacaaluuti. Malee beekamtii da'oo godhatanii yakkamaarraa yakka ilaa bilisa ba'uun suni waan hin taanedha. Saniifuyyuu gaa'umatti wanti jechuu barbaadu dhimmi kun erga Andu'aalam Gosaadhaan waliin mana tokko jiraachuu qabdi ta'uusaa viidiyoo sanas haa ta'u suura sana lokeeshinii isaatii fi taa'imii isaa yoomessa isaa nu baasaati gara keenya fidaatee ammas immoo gara murtiitti akka deemu godha. Dhugaan intala kanaa boolla walitti hafuu qaba. Dhugaan ishii boolla waliin awwaalamuu hin qabu. Kuni politikaa miti. Kuni waa'ee dhimma namummaa, waa'ee dhimma namummaa fi dhimma namummaati.
waa'ee obboleettii koo haasa'aa jira, waa'ee haadha koo haasa'aa jira, waa'ee hiriyoota koo haasa'aa jira malee kuni poolitikaa miti. Yookaan immoo siyaasa miti. Siyaasan waliin adda. Kanaafuyyuu dhugaan intala kanaa boolla olitti afeeraa barbaadatii nu fida. Dhugaa ishee barbaadatii nu fida. Akkuma amma armaanotti agartan viidiyoowwan baay'ee hojjetamaniiru sooshaal miidiyaa kun gaafa irra deemtu dhugaa baay'ee nama jibbisiisaa. Justice for qananii, justice for qananii namoonni tisheertiiwwan garaagaraa hojjetatanii namoonni dhugaa ishee akka ba'uuf namoonni baay'ee tattaaffii gochaa jiru. Namummaadha malee kun siyaasaa miti, kun qaama waan biraa miti. Saniifuyyuu adaraa keessan hundi keessaniyyuu sagalee taafedha. Inni biraan immoo abalu sagalee ta'uu didee jettanii nama hin kumatina. Abalu sagalee ta'uu didee, abalu maaliif sagalee ta'uu didee? Eenyuun sagalee maaliif ta'uu didee? Haalli inni keessa jiru sagalee ta'uuf kan isatti mijatu ta'uu dhiisuu danda'a. Haalli inni keessa jiru sagalee ta'uuf kan mijatu ta'u. Namni koo gubate maal taatani malee namni keessa isaatti gadi gubatu jira barra. Waan nuti koo waan irraa fagoo jirruuf waa'ee ishii diiteel waan hin beekneef dhugaan ishee akka ba'uuf ta'uu danda'a. Namoonni gariin immoo waa'uma isaaniiyyuu osoo beekanuu akkamitti akka dubbatan dhabanii nama gubachuu danda'u jiraachuu danda'a. Kana gaafan jedhu dhugaa ishee beekanuu osoo hin ta'in beeku dhugaa. Naa aga danda'amaa ta'een dhugaan ishee naa balu sagalee ta'eef dhugaan ishee immoo abalu sagalee ta'uu baateef dhugaan ishee hin hafu. Dhugaan ishee sin harka jira. Sagalee taa'aafidha. Boora jirta sagalee taa'aafi. Kan sagalee hin taaneef sagalee hin taaneef. Nama hin kumatina. Dhiisaa nama hin kumatina. Kanaafuyyuu hundi keessan sagalee taa'aafidha. Kuni siyaasaa miti. Kuni dhugaa namaati. Dhugaan namaa immoo boollaa olitti hafa malee boolla wajjin awwaalamu. Boollaa olitti hafa malee nama wajjin awwaalamu. Dhugaan Hacaaluu keenyattis boollaa olitti hafe. Boolluma ol jira dhugaan Hacaaluutis wayii Hacaaluu wajjin awwaalame. Dhugaan Hacaaluu wayii Hacaaluu waliin awwaalame. Dhugaan Qananiitis Qananii faana hin awwaalamne. Dhugaan boollaa olitti hafa. Dhugaan boollaa olitti hafa. Boollaa ol jira dhugaan. Saniifuyyuu dhugaa nama keenya nuu barbaadadha. Dhugaan keenya akka mul'atuuf sagalee taa'aafidha. Dhugaa intala baay'ee garaan nyaattudha. Intala baay'ee dhugaa. Kana kaa ishee fi Waaqayyo qofa beeka. Isheen immoo deemteetti Waaqayyoon bira. Waaqayyo akka dhugaa ishee baa'uuf nu haa gargaaru. Eenyumayyuu haa ta'u eenyumayyuu omaan hin godhu koo beekamtiin omaan of hin godhu. Ara beekamtiin hafee beekamtiin nutti hafee biyyi kun nagaa namni kun nagaa isin nagaa taatanii jiraachuun koo waa tokkodha. Qaroomin nutti hafee beekamtiin nutti hafee sooshaal miidiyaan kun nutti hafee namni akka durii isaatti osoo nagaan jiraate qaroomin koo waan hin taane nutti fida beekamtiin waan hin taane nutti fidaa jira. Abbaan barbaade du'ee har'a boru gadi ba'ee du'a iftaan sagalee ni yamaa fi iftaan achaan hin dagatama. Saniifuyyuu kun naanna'ee hunda keenya bira dhufa waan ta'eef dhugaan qananii boollaa ol jirti. Adaraa keessan dhugaa qananii barbaadaafidha. Dhugaan ishee akka mul'atuu fi abdiin qaba Waaqayyo maatii isheetii fi akkasuma immoo dinqisiifattoota maatii uummata Oromoo hundaafiyyuu jajjabinaa kennu dhugaa ishee akka mul'atuuf barbaadadha. Eenyuyyuu gocha kanaa godhu adabbisaaf malu adabamuu qaba. Nuti amma waan beeknu hin qabnu. Sooshaal miidiyaan kun jettee yookaan immoo shakkii namni tokko namni beekamaa sagalee qabu tokko sagalee dhageetti qabu tokko yoo dubbate isuma jalaa fuunee farsina malee nuti waan beeknu hin qabnu. Garuu dhugaa ishee Waaqayyoon yaa barbaadu. Waaqayyoon godhetti namoota dhugaa ishee barbaadaa jiraniif akka isaan amma illee tuffanii barbaadan jajjabeessaa sagalee taa'aafis ni jedha. Ulfaadha. Kun Dachoo Entertainment. Dachoo Entertainmentidha. Hin badu nan dhufa wal agarra. Sin jalaa hin bade gidduudhani ammaan booda hin badu fayyaana ta'a. Ulfaadha. Isinan jaaladha. Bye bye.